Akkam ooltan kabajamoo jaalatamoo hordoftoota kabajamtoota tiyya. Ijoolleen maraaraa guddinaa uummata maraachiteetii jirti. Ijoolleen maraaraa guddinaa Piroofeesar Maraaraa Guddinaa hayyuu cimaa fi kabajamaadha. Piroofeesar Maraaraa Guddinaa qofa osoo hin taane abukaatonni hedduun as keessatti argamu. Kanneen firii isaanii argan gammachuu fi gadda wal keessa ibsachuudhaan ijoolleen Maraaraa Guddinaa Dooktor Piroofeesar jedhaniini. Namni kun nama cimaadha. Keessaayyuu bara Tigree yookaan TPLF wajjin paarlamaa keessatti akka ajaa'ibaatti qalladuudhaan mormuudhaan kanneen Oromootaaf aarsaa guddaa kafalanidha. Har'allee garuu ofiikoon humnaa fi dandeettii qabuun ABO'dhaaf mormii cimaa geggeessaati jira. Ijoolleen Maraaraa Guddinaa yookaan Dooktor Piroofeesar Maraaraa Guddinaa tapha isaanii eegalaniiti jiru. Tapha isaanii kana keessatti kanneen filannoo irratti isaan hinjifachuudhaaf dadhabanii mana hidhaa Qilinxootitti nu darbatan maal keessa akka jiran waan jedhan fakkaatan. Qaldanyaan, qoosanyaan, tibiitenyaan obbo Jawaar Mohaammed ka akka Afrikaatitti jaallatamu keessaayyuu ilma Oromoo ta'uudhaan baatii 18 ol mana hidhaa keessatti bifa gammachuuf jaalalaan waan poolisootaa fi waajjira poolisootaaf manneen murtii Qilinxoo keessatti humna qabuuf dandeettii qabuun barsiisee ba'e jetti oduun achirraa miliqxee nu qaqqabde. Waa'ee harka isaa kanas waa'ee boksiitii fi kubbaatitti otoo dhiiftanii kan jedhan obbo Baqqalaa Garbaa baay'isanii dubbatan. Galatooma.